Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oro akkuma jirtanitti nageenyi kenna kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Taansuudhaan oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna oduu waayitaawaa akkasumas oduu simbirtuu isinii qabannee jirra itti boharaa. Oduun jalqabaa Somaalilaandiin ka addunyaa irratti beekamtii biyyummaa hin qabne ogeessa fayyaa tokkoof doolaara hanga 4,000 yeroo kaffaltu ogeessi fayyaa Itiyoophiyaa doktorri jechuudha. Doktorummaan eebbifame waggaa 31 fi hawaasa isaa tajaajilee mindaan inni argatu doolaara 100 gadi. Doolaara 100 gadi argadha jedhee jira. Dabalata oduu kanaa qabna. Oduun itti aanu magaalaan Finfinnee raafamaa fi sodaa hamaa jala galte jedhamee jira. Dabalata oduu kanallee qaba. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati lola Oromiyaa bakkoota garagaraatti gaggeeffamaa oolen waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argadhe jedhaa jira. Mootummaanis gara isaatti waraana bilisummaa Oromoo irratti haleellaa raawwatuun injifannoo argadhe jedhee kan jiru yoo ta'u, waraanni bilisummaa Oromoo moolakki dubbiin akkasii miti jechuudhaan injifannoo isaa kan bakkoota garagaraatti argate ifoomsee jira. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin guutuu oduu wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Ogeeyyii fayyaa irratti bakkoota garagaraatti tarkaanfiin irratti fudhatamuu akka itti fufe odeeffannoon bakkoota garagaraa irraa ba'an ibsanii jiru. Rakkoo mindaatiin yookaan kaffaltii mindaatiin wal qabatee ogeessi fayyaa tokko akkana jedhanii jiru. Waggaa 31 tajaajilee mindaa doolaara 100 gadi argadha jedhee jira. Waggaa 7 barnoota digirii doktoreetummaa barate eebbifame waggaa 31 uummata isaa tajaajilaa kan ture kaffaltiin mindaa ji'a tokko 14,000 yookaan immoo birrii 14,000 yoo ta'u doolaara 100 gadiidha. Garuu jedhu Itoophiyaan akka addunyaatti biyya guddoo fi maqaa guddoo qabduudha. Somaalilaandiin kana addunyaan eenyummaa isii hin beekne kan beekamtii addunyaa hin qabne garuu ogeessa fayyaa tokkoof kan kaffaltu hanga doolaara 4,000 jedhan. Haaluma wal fakkaatuun kana duras odeeffannoo wal fakkaatu Somaalilaandiin gatiin kaffaltii ogeessa fayyaa tokkoof kaffalamu doolaara 2,500 isa xiqqaadha jettee turte. Maarree jedhu doktorri kun Somaalilaandiin addunyaa irratti beekamtii hin qabne kan diinagdeen isii kan Itiyoophiyaatti gadiitti ilaalamu har'a doolaara 4,000 ogeessa fayyaa tokkoof yoo kaffaltu an doolaara 100 gadi yoo argadhu qaanessaadha jechuudhaan kan dubbatanidha. Ogeessi fayyaa kun maqaan isaanii Dr. Fisahaa Ashabiri kan jedhaman yoo ta'u maddi odeeffannoo kanaa immoo DW'dha. Maarree ogeeyyiin fayyaa Itiyoophiyaa rakkoo hagana ga'u baadhatanii hojii hojjetaa turanii har'a gaafii isaanii mindaan yookaan kaffaltii mindaa akka fooyya'uuf mootummaaf yeroo dhiyeessanitti mootummaan cal'isa filatee jira. Cal'isa bira dabree doorsisuu akkasumas reebichaa fi mana hidhatti guuruu seenee jira. Haaluma wal fakkaatu yuunivarsiitiin hawaasa har'a ogeeyyii fayyaa dallaa isaa akka gadi dhiisan gaafatee jira. Yuunivarsiitiin hawaasa ogeeyyii yaala kolleejjii saayinsii fayyaatii fi akkasumas doktoroota achi keessa jiraataa turan sa'aatii 12 keessatti gara hojiitti yookaan hojii irratti ramadamaniitti yoo hin deebine taate iddoo akka gadi dhiisan beeksisa baasee ture. Kanarratti hundaa'uudhaan ogeeyyiin hunduu dallaa akka gadi dhiisan dhagahamee jira. Oduun itti aanu magaalaa Finfinneetti muddamsuu fi raafamni hamaan uumamuun dhagahamee jira. Muddamsuu fi sodaan guddaan uumamuu irraa kan ka'e humna poolisii federaalaa hedduun gara magaalaa Finfinnee galfamaa jiraachuu fi kutaa magaalattii bakkoota garagaraatti kuufamaa akka jiraniif akkasumas naannawa kiiloo 4tti buufamaa jiraachuun himamee jira. Kun immoo yaaddoo fi gaafii guddaa ta'ee jira. Osoo humni mootummaa Riippaabilikaan gaardii akkasumas koomaandoon addaa magaalattii fi 4 kiilootti marsee jiru humna poolisii federaalaa baay'ee akkasumas immoo kan meeshaa gurguddaa hanga funyaanitti hidhate haala hin baratamiin gara magaalaatti kuusuun maaliif kan jedhu jiraattotaaf sodaa guddaa fi akkasumas yaaddoo akka ta'es himamee jira. Gara biraatiin immoo humna kana gara magaalaatti galchuun kiiloo 4tti yookaan 4 kiilootti shakkii fi sodaan guddaan akka uumamee jiru waan agarsiisu jedhamee jira. Gara biraatiin immoo lolli waraana bilisummaa Oromootii fi loltoota mootummaa gidduutti magaalaa Finfinneetti naannessuun geggeeffamaa jiru akkasumas mormiin barsiisotaa fi ogeeyyii fayyaa
uummata hirmaachisuun fincila hamaa dhoosuu danda'a jechuudhaan shakkii akka qabanii fi akka jiru himamee jira. Akkasumas fincilli dhohuu danda'a jechuudhaan mootummaan sodaa jala kan gale akka ta'ee fi sodaa jala galee kanarraa kan ka'e neetwoorkillee balleessuu fi karoora akka qabu odeeffannoon maddeen irraa ba'anii ibsaa jiru. Walumaa galatti kun hunduu Finfinnee raafama hamaa keessa akka galte waan agarsiisu jedhamee jira. Oduun itti aanu naannoo Oromiyaatti lafti hektaara miliyoona 2 ol ta'u asiidummaan miidhamuu biiroon qonna naannichaa beeksisee jira. Akka misooma qonnaatti oomisha gahaa argatuuf biyyeen gabbataa ta'uu qaba. Biyyeen gabbataa ta'uuf immoo kunuunfamuu qaba. Biyyeen hin kunuunfamne immoo ni dhiqama. Biyyeen dhiqame immoo amala asiidummaa fida. Kanaaf xiyyeeffannaan ogeeyyii misooma qonnaatii fi seektara qonnaatiin itti kennamuun murteessaadha. Rakkoon kun qonnaan bulaa akka hin mudanne qonnaan bulaaf deeggarsi taasifamuu qaba jechuudhaan yaada kan kennan qonnaan bulaa maqaan isaanii akka hin dhaamne nu gaafataniin yaada kennameedha. Naannichatti lafti hektaara miliyoona 2 ol asiidummaan kan miidhame akka ta'e biiroo qonna Oromiyaatti daayirektarri fooyya'insa gabbina biyyee Isheetuu Laggasa biyyee asiidummaan miidhame wal'aanuu fi oomishtummaa dabaluuf hojiilee hedduu hojjetaa akka jiranis himee jira. Hojii hojjetamaa jiran keessa warshaa nooraa gudar nooraa kuntaala 193 ol oomishuun qonnaan bulaaf raabsuuf akka jiru himee jira. Gara biraatiin immoo akka biyyaatti lafa qonnaaf oolu keessaa parsantiin 40 asiidummaa biyyeen kan miidhame ta'uu ministeerri qonnaa tibbana beeksisee ture. Kun akkuma jirutti ta'e akka Oromiyaatti lafti hektaara miliyoona 2 ol rakkoo kanaaf saaxilamuun isaa xiyyeeffannaa fi hordoffiin taasifamuu dhabuu irraa kan ka'e akka ta'e qaamoleen garaagaraa yaada kennanii jiru. Akka ogeeyyiin kun jedhanitti miidhamuun lafa hektaara hagana baay'atu kun oomisha qixxeedhaan kan hir'isu waan ta'eef kun miidhaa guddaa biyyattiirra kan geessuu fi akkasumas qonnaan bulaa rakkoof kan saaxilu akka ta'e himuudhaan qorannoo gaggeessuun dursanii rakkoon kun sadarkaa kanarra osoo hin gahin yaalamuun yookaan yaaluun ni danda'ama ture jechuudhaan yaada kennanii jiru. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola bakkoota garaagaraatti deemaa jiru kanarratti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiruun injifannoo gagabbataa argadhe jedhee yoo beeksisu mootummaanis gara isaatti lola Oromiyaa bakkoota garaagaraatti waraana bilisummaa Oromoo waliin taasisaa jiru irratti injifannoo argadhaa jira jedhee jira. Akkasumas Oromiyaa bakkoota garaagaraatti lola waraana bilisummaa Oromoo wajjin gaggeessaa jiru irratti humna gahaa akka qabuu fi fufteedhaan waraana bilisummaa Oromoo irratti haleellaa raawwatuuf karoora akka qabu ibsee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo gagabbataa argadhe jedhee jira. Haaluma kanaan lixa Oromiyaa Wallagga lixa aanaa Gullisotti haleellaa waraana mootummaa irratti raawwatee miidhaa guddaa waraana mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo akka irratti argate beeksisee jira. Caamsaa 16/2025 aanaa Gullisoo ganda Jaarsoo Baddeessotti haleellaa waraana mootummaa irratti raawwateen hedduu hojiin ala akka taasisee fi haleellaa raawwate kanaan hedduu addunyaa kanarraa godaansise kaan immoo madeessuudhaan kanaafan immoo hedduu akka booji'e himee jira. Meeshaalee waraanaa kan dhuunfatii fi akkasumas kan gareellee irraa booji'uun hedduu mooraa waraana bilisummaa Oromootiif galii taasise jedhee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatu himee jira. Haleellaa kibba lixa Shaggar aanaa Toletti loltoota mootummaa irratti raawwatee miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Guyyaa kaleessaa jechuun caamsaa 15/2025 aanaa Tolee ganda Tulluu iddoo addaa gaara Ciimoo jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen 8 battalumatti addunyaa kanarraa godaansisee 5 immoo madoodhaan akka adabee fi kan hafan akka bittinneesse himee jira. Akkasuma achuma giddugala Oromiyaa Shaggar Bahaa aanaa Lumeetti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Caamsaa 14/2025 aanaa Lumee magaalaa Qooqatti halkan seenuun mooraa waraana mootummaa irratti haleellaa raawwatee loltoota hedduu akka ajjeesee fi hedduu immoo akka madeesse odeeffannoon gara sirraa nu geette ibsitee jirti.
Oduu ispoortiitiin godinni Arsii shaampiyoonaa tahee jira. Tapha guutuu Oromiyaatiin godinaalee Oromiyaa hunda gidduutti dorgommii gaggeeffamaa tureen godinni Arsii injifannoodhaan xumuruudhaan shaampiyoonaa Oromiyaa tahee jira. Tapha guutuu Oromiyaa marsaa 27ffaa irratti tapha kubbaa miilaa dhiirota diviizhinii tokkoffaadhaan xumuruudhaan geeba fudhatee jira. Injifannoo kanas kan argate waggaa 9 booda akka ta'e odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oro oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hangeereetti aanutti deebinee wal agarruutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turan hawwii kenna nagatti nu tura.